eessatti na argattaa godhe jirtaa maakii maakii Akkam jirtan jirtu haasa'u jirtan jeeti bar. jirtu qamaamii bunaa taate Jirra alhamdulillah. Okay, kottu amman taphannaa. Okay, Sari ya ani tifani barna argatu nun deebise. qabu Sara deebiseen si argaa. Okay, booda antini okay jenna ye. Bakka abbaa ishee. okay Ish. eshi Akkatti baanu beeytu miti. Eddeetu kan baasan. hin beekaa himbaa Ishi bakka ayyee galatoomaa. Gartee miti giseen harkachuu dadhabdee geemii nama sanitti hin erginiti itti ergiti usuuti sanboda maakii yaamaa jahin akkasitti walakka Waan jechuun immoo ishee miti qabaree. No, ergatti dhufte immoo nama sana baasuutu rakkoo ammalaan akkan ta'ee baase waamee kanaa ta'e ka'e jara baasuudhaaf. Inde? Riyaad Jamaal. Salaamnu brother. Kanaaf bannaa taachuu ijoolleen keenya baay'inaan karaa Turkii ila karaa Kanaadaa Ameerikaa deemuu qabdu kana booda. Uummanni kiyya geemii sa'a duraanii san maaliif hin dhufne jaa'in na gaafatan. Aan kun hirribaan na qaba sa'atan. Maaliif guyyaa dalagaa irra oolaa sa'atan hirribaan na qaba rafee galgala walakkaa hirribaa kan maal jechuudha maakii orroo. Aboonnutti immoo hin gaafirra dhabuusi bootetaa jira. Akkuma yeetitti aan fuula miskiinaa hin qabure akkuma yeetitti sanii. Akkamiin meeshintinii wayii doktora guddaa mangisa raatinyaa wayii fakkaatee jirta har'asa. Ni bareenne ni jedhan hodha makiinaadha nama biraa fakkaachuun. Wayi. Eessa jira gammeen kee keessu yaa'imee sheeritti godhe. Ani tiyyaan qaba malee gammeen halkan dhufa. Tiyyaa kan jedhamtuun qaba giiftara Kanaadaa keessa. Intala Jimmaati. Maal akkoo miti. Akkam foggortisaa? Foggoraa dhiisi gama kiyaan nama foggoruun jaalladhu. Kanaadaa keessa intala tiyyaa jedhamuun qaba. Giiftara guddaan kan qabu ishiidha. Intala Jimmaati sarba ollaa kootti dhalatte. Ati garuu eenyuun qabdame maqaa dhaadhume giiftaruma maqaa dhaadhume otu maqaa dhaadhu si jedhani. Eenyuun qabde? Mee nama si jala jiru ammaaf nama sa'aatii kanatti giiftara kooti jettu wayi maqaa dhaadhume. An dhaggeeffadhu. Tiktaa kanarratti giiftaroota hunda ni beeku. Namoota hunda ni beeku garuu. Maaltu maal ta'e ni beektaa bika kanatti akkuma ta'etti reefu akkuma reefu itti san fuula miskiinaatiin hin qabne. Miskiinaa mijaa'ina irra taraniiti nama biraatiif kennan. Nama namni hedduun naan kan nu giiftii fuulli kiyya fuula miskiinaa hin fakkaatu. Kana barrakkoon as bira wal dhabne. Amma fuulli kun miskiinaa miti rabbeedha. Giiftii kennaafi maal fuulli kun miskiina fakkaata. Kan kooti fuulli sooressa fakkaata. Waan fuula miskiinaa fuula sadaqaan fakkaatu saniif narra darban gisee hundaa'u. Iftuu ooroo thank you yene qashtii ko. Mee diyaasbooraan mana kana jirtanu cal jedhaati. Karuma fuulduraatti akkasiin giiftara taatan abdii godhanna waan ta'eef. Mee nama mana 300 keessaa giiftarri diyaasbooraan nama meeqa mana koo jirame. Hiyyuu koo amma nuti warra giiftii kennuullee jalqabina inshallah abaaboo tokko kennina. Garuu diyaasboorummaa keessan nu mirkaneessaa mee. Diyaasbooraa meeqa mana koo jira. Naa guutaa 50 maaloo. Diyaasbooraa tokkittii qofa mana koo jira. Kanaadaa keessaa moo uffatanii taa'aa jirtu jedhan. Eejoo. Miti. Ani giiftareedhaan jiru amma. Diyaasbooraan haa ta'u Jaarmaanii kanallee jiraadha. Ingiliziillee jiraadha. Mee warrumti nama kana hunda keessaa eenyu ni jirame. Lakkoofsa barreessuu miti. Ingilifanaa barreessaa yoo dhugumaan biyya diyaasbooraa taatan Ingilifi diyaasbooraan beekama waan ta'eef. Guys, na qaqqabaa inni jedhan Ingilifa barreessame. Yaa naar. Wayni eessaa baatee dhufte an? Yaa salaam aleen. Yeessuma baateedha qoy gaafiin kiyya. Hin fiigdasaa. Diyaasbooraan tokko fiigeera na jalaa. Edan moolan isheen naa godhee kottu mana harootti dorgommii jira naan jedhe yeroo inni uftanii jirtu. Dorgommii ture haroo jedhu. Aboo dhaggeeffadhu. Haroo achi jira. Haroo waan naa deebi naa ta'e inboxii ilaali haroo kiyya. Dhaggeeffadhu mana haroo waan si dabreen sitti hima yaa gawwaa. Dhufti bannaa aarsta. Eda maal gaafate ni beektaa haroon? Silaa waan maallaqa si nyaachisu gaafate. Maal gaafate? Tumaa gaafate. Wanni
taattuu gaafate niqqisaatii ati qabdu kan asli waan kufee xabaasaa qabu kana ja kun kana ja kaabduu seesanii ja abduu see Wayne aro bannatin deemin boohee alan imimmaan koo xuruurfadhee ka'e deemitta kalaas erga taattoo kana itti argisiise badhaasa fudhachuun hin danda'a. kunoo kana war kana gaafate kun olaan wallaahi Haro amma aliifati miiseenjeraan walii dawwallee rizqii kana wal dabarsuun gaariidha. Dawwaltee rizqii kanatti na waamtu haro. Akkani gaariidha. Rizqii wal dabarsuun gaariidha. Ayi. Ani eenyu jirta bakka mana kiyyas ni beeytanii ayi oromoo Aniifati fuula kana turkiidha inni yoo jijjiiranne nala giiftiin abaaboo tokko mana keenya hin seenu dhugaa rabbiitiin jedha. Maaliif fuula miskiina namni giiftii nuu kennu qabaachuu qabna dhugaa dubbachuudhaaf. Akka aslii kanatti fuula yoo laalan sadaqaadhaaf mijata. Fuula kamuu bee. Amma kamuu bee. Dhugaa dubbachuuf fuulli mubeetiif kan aslii tiiktookii kanarraa fuula sadaqaadhaaf rabbiin uumeef ittiin otuu hin gaafatin namni kennaaf garaan rifata maalum manni miskiin akkana jedha. Giiftii tiktaakitiif jennee deemnee ammas fuula kana jijjiirra. Eega maal godha ree? Sadaqaadhumaaf jecha fuula keenya miskiina godhachuu qabna akkana inni ilaala. Akka mubee kana akka aslii kana sadaqaa fakkeeffachuu qabna fuula keenya. Yoo jennu uummanni utuu hin gaafatamin kenna. Sana booda nu amma wanti nuti asirratti eenyu abaaboo tokko hin arganne fuula keenya sooressa fakkaata. Fuula keenyatu kolfa yeroo hundi. Sau yaa miskiin la miskiin hin jilla እንደዚህ ፈገግ jedhee nama kolfuun kennu bara.